Harka fuune kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun daandii haaraati. Sagantaa keenya har'aa daandii haaraa keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya artist Dr. Ali Birraa baga nagaan dhufte gara Prime Media sagantaa daandii haaraa. Baga nagaan nu eegdan galatooma. Dr. Ali Birraa torban muraasa dura Oromoon Itoophiyaan nama guddaa tokko dhabne artist Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluun Hundeessaa aartii Oromoo, seenaa Oromoo, siyaasa Oromoo keessatti nama qooda guddaa kennaa ture. Dr. Hacaaluu Hundeessaa akkamittiin beekaa turte ati? Dhugaatti ani maalan jedha artist Hacaaluu jechuun illeen qoosaa karaa muuziqaatiin kennameef akka nama Oromoo tokko ta'ee an ofii ummata Oromoo mara bakka isaanii ta'ee yoon dubbadhe goota gootootaati kan hin jedhuun goota gootootaati nama irratti innaadhaa biyya kana gaafan dhufee dura wal arginee wal barree akka ilma akka abbaatti dhiyaachaa ture akka ilmaatiin ilaala. Kallattiin inni deemaa tures kallattii dhuma anis gara kootiin gaafaan dargaggeessa irraa jalqabee kallattii saniin deema. Kallattii sanirratti wal qunnamne jechaadha. Wal qunnamuu jechaan qaama duwwaan wal qunnamuu otoo hin taane yaadaanis otoon ala jiru. Otoo hin dhalanne duratti wannoo isaa waan fedhii isaatii fi kallattii inni deemu sanirraan deemaa ture. Ani ergaan amma sooromee booda yoon argu anuma natti fakkaate. Nama cimaa gurbaa cimaa wannoo qabatees jiraamti karaa qabate gadi lakkifne gamanaa gamas hin jenne dhaabbii tokko qabatee kan deemu goota gootootaatiin jira. Goota Oromoo, goota Itoophiyaa, goota Afrikaa. Inni akka eenyuttiin ilaalaan akka even Martin Luther King fi Malcolm X fi jara Mandeelaan illee fi kanneen hundumaa tarreessanii olittiin ilaala. Qawwee dura dhaabbatee diinaan mormaa kan ture waan ta'eef jecha akkaan itti ibsu na quubsuu hin danda'u akkaan itti goota keenya Hacaaluu ibsuu jechootaan itti ibsuu danda'uun walitti hin qabanne amma dura inni dargaggeessaa yeroo sila argitee hojiin isaa wannoo qabatee karaa qabatee ummata ofiitii fi ummata biraatiif illee bu'aa guddaa buusuu danda'utti nurraa fudhatan jechuudhaan danda'e nurraa fudhatan ajjeesanii nurraa fudhatan kuni garuu hojiin isaa hojii du'uu muti inni qaamaanii nu biraa deeme malee yeroo dheeraadhaaf nama nu wajji jiraachuu je'eetan ilaala. Ati artistii hangafa artistii Oromoo qofa osoo hin ta'in artistii biyya kana keessatti artistoota hangafa keessatti lakkaawaman keessaa tokko. Wanni ati itti beekamtu aartii sirba weellisuu qofa osoo hin ta'in waa'ee biyyaa weellisaa turte, waa'ee jaalalaa weellisaa turte, waa'ee dhugaa weellisaa turte. Hojiileen keetii fi hojiileen Hacaaluu namootiin tokko tokko wal fakkaata jedhan. Ani amma mee ati yeroo dargaggummaa kee umrii silaa har'a Hacaaluutti dhabne kanatti wanni ati godhaa turte wanni Hacaaluudhaan wal fakkeessu maaltu jira? Nuti warra kallattii tokkorra dhaabbannee karaa bilisummaa ummata keenya hoggaan jedhu ummata Oromootii fi kaan hundumaa'u Afrikaa keessaas cubbuun bakka jiru hundumaa'u afaan Oromootiin haasofne malee afaan addunyaa keessarratti hoo hiikamee kenname Chaayinaa keessaas Ameerikaa keessaas hundumtu jira garuu keenya kun xiqqoo cimaadha malee kallattii tokkorra jirra anaa fi inni. Otoo inni hin dhalanne dura na keessa ture jechuudhaan danda'a. Erga dhalate booda hoggaan arku kallattii tokkorra deemna. Kanumaafuu goota Hacaaluu dhugatti rabbiin rahmataa godhuufi
rabbi haa araaramuu fi ummata ajjeese saniis seeraaf akka nu dhihaatan kan gaafannu karaa ol aantummaa seeraa jedhanii miidiyaadhaan bac jedhan duwwaa otoo hin taane karaa dhugaatiin namni cubbuu kana hojjete ol aantummaa seeraatiin ani bakkaan jirutti ijaan argeetuma seerri dhugatti sarv ta'ee isaa ta'u arguudhaaf rabbiin gaafadha. Haacaaluun lubbuu baay'ee qabuuti akka nama lubbuu tokko duwwaa qabuu miti. Maaliif bara baraan dhalootaan haga ummanni keenya jirutti ummanni Oromoo haga jirutti ummanni Itoophiyaa haga jirutti Haacaaluun hin du'u inuma jira jechaadha. Numa wajji jira. Hojiin isaa hojii nama gammachiisuu nama mooraalii ummata keenyaatiifis dawaa ta'ee qoricha waan ta'eef jecha yogga haalli nu wajji jiraata. Ani isuma wannoo kaasuu hin dadhabu garuu jechoota narraa xinnaata. Dhugaan siin jedha. Ennaa gaddina haga gaddinuus dhugaadhaas fudhannee garuu ummata jaboo akka isaa jabaa akka isaa ta'uudha nu barbaachisa. Haacaaluun silaa amma haga koo jiraate wanni deemuuf dhugoomeeti jira sila. Haga ammallee eega du'e boodallee waan hedduudha argaa jiraanna. Karaa argitee inni deeme sana dargaggoonninis manguddoonis hundumtuu hubannee nuus wal hubannee karaa sanirra deemna jechuu kooti. Yaa Dooktar Alii Birraa hedduu galatoomii. Muuxannoo ati artii keessatti muuxannoo bara dheeraa qabda. Akkuma kun waan uummanni hundi beeku waan addunyaan beeku. Wanni biraa wanni sirnaa mul'atu afaan Oromootiin weellista. Ammoo Oromoo qofaa miti. Uummanni biyya kana keessa jiru hundi akka leejendii akka argitee hangafa ofiitti silaala kabajaa guddaa siif qaba. Ka afaan Oromoo dhagahus kan dhageennes hojiilee kee hedduu yeroo dinqisiifatu dhageenna. Hacaaluun waanuma san fakkaatu. Iccitiin kanaa maalinni namootiin hedduun carraa kana hin arganne. Ka weellisanii carraa kana bal'aa jaalala ummata hundaan jaalatamu Itoophiyaa keessa qofaa mitatti weelleen kee jaalala ummanni siif qabu daangaa bira taree bakka adda addaatti argitee kabajaa guddaa ummanni siif qabu argina. Hacaaluunis wanni amma hubanne eega argitee wareegama kana booda ka hubanne maalinni hojiilee isaa ummanni amma dhagahee jaalalaaf kabajaa isaa qabu guyyaarraa guyyaatti Oromoo bira taree bal'achaa ka dhufu argina. Kunis wal isin fakkeessa. Maaliin iccitii waan kana? Dhugaaf dhaabbachuu. Dhugaa waan ta'e dhugaan hin liqinfamu nama irra guddaadhaaf. Hacaaluun nama boombiidhaa fi waan xiitiifdhaa fi waan hunduma dura dhaabbatee dhugaa baase. Ali Birraanis gaafa dargaggeessa ture akkuma isaa sana Ali Birraanis waan dhugaatu si keessaa finiina jiraamati akka dhugaa waan tokko danfee wannoo jedhuu tokkotti. Ennaa ani isa keessattiin of arga. Goota Hacaaluu keessattiin of arga. Gaafaan akka isaa ture sana dargaggeessa ture. Ammoo Hacaaluun wanni guddaan inni argite sagaleen isaa baay'ee namatti tola. Sirbi isaa namatti tola. Shubbisni isaa namatti tola. Haqaafis waan dhaabbateef jecha namni haqa liqimsuu dandayu inuma jaalata gurbaa. Silaa inni umriin isaa caalaa sila amma akkanatti nurraan fuune jarri nurraan ajjeefne dandeettii gurbaan kun qabaachaa ture. Ani akka artistii tokkotti yoggaan laalu is amazing. Waan amanamuu miti fuuldura lakkuma inni guddachaa deemuun hojiin isaatiis amba birattiis akka jettee nama birattiis attract godha ni harkisa ummata biraatiis ummatuma afaan Oromoo dubbatuu miti.
Gara koo yoo deebite ani zamana ani dargaggeessa ture yookaan taphachaa ture afaan Oromoo ijoolluma Oromoo keenyaatu aboon raadhiisii wannoo gitaarii kan raadhiisii jedhanii raadiyoo banan ijoollummaan keenya. Amba maal gaafatta? Duuba Finfinnee ergaan dhufe booda fuudheetiin afaan sabaa fi sablammoota biraa kaaseeta keessatti afaan biraa keessa galchee kan isaaniitis dhaganii keenyaas dhaga'anii akkasitti attract isaan godhaa ture. Akkasi amma garuu gootni Haacaaluun afaan Oromootiif ummata ofiitiif haga dandayu sacrifice godhee ummata biraatillee attract godhaa ture. Maaliif dandeettii qaburraa dandeettii olaanaa waan qabuuf jecha akkas jechuu kooti. Duubatti xiqqoo si deebisee guyyaa artiist Haacaaluu ajjeefame san akkamitti dhageette ati? Maaltu si dhagahame? Eessa turte? Manaan ture barii toora sa'aatii 9 halkan keessa ka'eetiin wannoo keessa living roomii keessa saalonii keessa ifaa ibsee anaa ta'u gurbaan wannoon kiyya eenyu shofeerri kiyya dhufe mana gara duubaatiin wannoo qaba qulfii qaba achii banee dhufe aboo maal taate hin rafne jennaan booyaa jira. Innaa maal taate jennaan bara Haacaaluu ajjeesanii I couldn't believe it. Wannuma tokkootu wannoo na godhe. Guyyaa guutuu sa'aatii 9 kan natti hime haga galgala kaanii hirribaan rafuu dadhabe akkam. Dubbachuun dadhabe jechuu kooti amsa takka akkas ta'eetii hin beeku jireenya kiyya keessatti jechuun silent maal shock diidhaan ta'ee hedduun rifadhe nannahee ammaas abjuu natti fakkaate dhugaa natti hin fakkaanne wanni kun abjuudha tahaa je'eetiin almost bultii 3-4 keessatti akka gaariitti naagaluu jalqabe malee san dura abjuu natti fakkaate. Dhugaadha hedduu nama gaddisiisaa. Guyyaa sanitti aanee egaa uummanni bal'inaan bahee gadda isaa dhageessisaa ture. Kanuma keessa jeequmsa adda addaa uumamee ture. Mee akkamitti ilaalte ati namni egereefis argitee namootiin akka Haacaaluu uummata biratti jaalatamaa kabajamaa ta'an argitee rakkin akkana gahuu ni mala. Amma duras artistoota hedduu bifa kanaan dhabne akka eebbisa addunyaa fa'aa namooti adda addaa maqaa dhahuu ni danda'ama. Artistoonni kun haa ta'anii namootiin argitee mirga namaatiif falmatan kuni jalqabaniitu wareegamni akkanaa akka isaanirra gahu beekaniitu argitee waan kana keessa seenanii. Akkamitti hubattamee waan guyyaa itti aanu biyya keessatti taasifamee waan seeraatii fi waan ilaalchisu argitee uummata warra seeraatiif dhiifne waliigal argitee haalli uumame uummanni miira keessa seenee san bira dabre argitee rakkin adda addaa geessaa ture kan akkamitti argitee uummatis sila akkam ta'uu qaba jetta akka ati nama artistii legend beekamaa ta'e tokkootti. Well ilaalchi namaa garaagarummaa qaba akkuma fuula keenyaa kanatti garaagarummaa qabnutti ani rakkoolee jedhanii kan himan rakkoo hin jedhuuni. Maaliif kuni waanuma humnaan dhufee kiisii keessa galee boorsaa si keessa kiisii keessarraa yoo fudhattu react yoo hin goone ati rakkoo qabda jechaadha. Uummanni waa balleessa jedhanii balleessaadhaa miti dhugumatti wanni godhan mirga isaanii wanna godhuudha. Garuu gama seeraatiin yoggaa dhuftee ilaaltu nama hundumaa Oromoo hundaa miti kan akkas godhe. Nama xinnaa tokko fraction nama xinnaa tokko. Ammoo akka haqaatitti artistii guddaa akka isaa akka eebbisaa addunyaa fi kanneen fi jara nuun deemu liidaroota keenya yoggaa qabanii wannoo godhan react godhuu dhabuun du'a jechaadha. Kanaas mootummaan inuma beeka addunyaa keessa jira hundi bakka hunda as duwwaadhaa miti. Namni yoggaa one of Floyd yoggaa du'e maal godhan Ameerikaa nu argite
في أمريكا دوار أمتي أوروبا أمريكا أستراليا هندما كيسا والنجرة قروا أمني قري أكتلالو نما وابا بالليسي جاني من أكوان أورمو بالليسيتي يقالالن that is wrong absolutely react قولوا أبو أتو إنماتو همادا وان قتيك أبو تكو هار إرافودان قتي قدا كان قبو أكو دايما داركا كي تتكنك أبتي وتوتي سيون رفيس الرافودي جالو مجتي دابتين نلالتوكا جرى دابتي لالو ديدسنتو react قولي ومني أوروما ونما مليون شنتم كيسا يو نمني كومنيتوكو ونجري كومنيتوكو مليون شنتم كيسا مالي but والناس أولانتما سيرا إجنا وجاجا نما كإني ميك أميك كونوته كبر بكهندتو كنافو نمني أورومو بلّيس يجتشا عندن ديسو مالي أمة بيا إساك يست يوجا أكملت تريت قولن يو reacting قوني أمني كون قاددو أجتشا أمني كنافو كوني وني ملسا full draft أماس وني أكنا يوتأ وني أكنا وان قبنو وان نتي تيمبونو كان عاداك ينجا نجلا فودن نجلا نرى أجسني ماري قولن موتومانيس سيرينيس أولانتوما يوبر باتشيس دورا نما أغرتي ون بدي أكنا هجة لبونا ما باسي كاباني فيدني سيرت دهسني أمتاس بيكسيسني أكستي أمني وان فدت مرتيسا مني مرتي أمتا mana murtii jedhanii waan assign godhanii achirra wannoo godhan duwwaa otoo hin taane ummanni mataan isaa mana murtiiti. Innaa ummanni haa dhaga'amu. Kana walitti qabatee awwaalcha Haacaaluu fi Samboo argitee sagantaan adda addaa qophaa'ee karaa mootummaatiin atis ka quba qabdu waan godhamee jira. Maal ture amma waan nama quubsuu waan argitee isaaf malu bakka siidaa fi waan fafakkaatu argitee waan qophaa'ee jira. Kanarra wanni quba qabduu fi hagam simirqaansi ati akka amma jettee Haacaaluun ilma keeti. Ilma keenyas dhugaadha. Hagam simirqaansi ati wanni san booda argitee. Kuni dubbiin akka pirezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis je'etti TV irraa waan dhaga'u ummata tokkootu reeffii goota Haacaaluu Finfinneetti akka awwaalamuu waan jedhameeti akkasitti reeffii Finfinneetti as fidan jecha warra isaatu gaafatamee maatii isaa haadhaaf abbaa ofii jiraamati ammaas hiriyoota wajji guddataniif kun nu yoo biyyatti dhalatetti nu awwaalame filannaa jedhan particularly keessaafu harmeen isaa maaliif ganama ka'eetilleen wannoo isaa qabrii isaa dhaqee ilaalee ittiin obsaa waan jetteef jecha achitti akka awwaalamuu jedhee pirezidaantichi hoggaa dubbatu pirezidaant Shimallis nan argee nan dhagee kunigaa isaan kabajamuu qaban haadhaa fi abbaa ammaas biitti itti dhalate achi Finfinnee fi Amboon tokkuma maal biyya tokko naannoo tokko Oromiyaa keessa kanaafu achitti hedduu waan haasa'uu hin barbaachifne gabaabsuudhaaf biyya inni itti dhalate biyya haadhaa fi abbaan isaa murteessanii asitti haanuu awwaalmu jedhan kun waan sirriidha. Ammoo wanni guddaan kan na gammachiise siidaan isaa bakka bareeda akka dhaabuu danda'an nuuf ballama nu seenan akka ummata Oromootitti bakka toos in argine bakka toon gaariidha.
iddoo sanirra dhaabna yoo jedhan asiis jira, Amboos jira, Dirree Dhawaas jira, Naqamtees jira, everywhere Adaamaas jira, bakka hunda jira jechaadha inni. Biyya Oromiyaa keessa magaalaalee Oromiyaa keessa siidaan hin dhaabamaaf akka dhaabamuus in tattaafanna in gaafanna. Kuni wannoo keenya. Waa'ee yaa reeffa isaa gabaabsee akkuma siin jedhe kana televezyiinirraa waan hin argee Finfinnee fidanii Finfinneerraa warri isaanii asitti haanuu awwaaluu biyya dhalatetti yeggaa jedhan san hayyamanii achi geessuun sirriidhaan seera. Mee hojiilee Hacaaluu keessa mee sirba Hacaaluu keessa kamtu sitti tola? Sirboota isaa maraatu natti tola. Kan irra sitti tolu mee tokko na amma Matsaafa Quddisii beektaa miti? Qur'aana beektaa miti? Okay. Jarri kun samiirraa Rabbi biraa bu'ee jechoonni isaa jedhan kamtu kam caala? Hundumtuu isaa wannoodha. Hacaaluu ani humaa sirboota isaa kan jaalalaatis haa ta'u, kan qabsootis haa ta'u, kan environmentii haa ta'u, waa hundumattu baay'ee natti tola. Dhugaan siin jedha. Yeroo hundumaa yoo amma sirba 10 kan isaa yoo naa taphachiifte kan duraa sanan jaaladha. Kan lammataa yoo gaadha saniin jaaladha. Kan sadaffaa saniin jaaladha. Akkasumatti deemaa sadarkaa tokkoffaarra jiraa anaaf. Maaliif? Dhaamsi isaa dhaamsa na quubsa baay'ee. Nama keenyaas baay'ee kan hubate hundaa'uu hin quubsa jechaadha. Guyyaa gargaarsa buqqaatota Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaaniif gargaarsa sagantaa galma Barkumeetti qophaa'e san irratti artiist Hacaaluu Hundeessaa dhaamsa jajjaba dabarsee ture kun waan addunyaan hundi quba qabu. Hacaaluudhaan wal argitee turte san booda ofii waamtee dubbistee namni jedhu waan jedhamu jira. Maal yaadattame haalli waltajjii sanii akkam ture? San booda hoo dhaamsaa akkamitti wal argitee ture artiist Hacaaluu Hundeessaa waliin? Dhugaadha. Gaafas waltajjii san irratti waliin hojjennee gargaarsa baqattoota uummata keenyaa kan gara kililii Somaaliirraa Abdii Ileen cubbuu guddaa irratti hojjete san gargaarsa isaaniitiif artistoonni kottaa gumaachaa nuun jedhanii akkasitti achitti gaa waan gumaachinu wannuma beenu kanaan artiidhaan anaa fi goota keenya artiist Hacaaluun yaa wal teenyeeti waliin tattaphachaa turre waa'ee muuziqaa fi jookii fi kana. Garuu yoggaa inni wannoorra bahe isteejirra bahe ganaa ummanni agartee diinni biyya kanaa kan ture eenyu jarri TPLF fi maaree kan jedhan kun ganaa wannoo hin jenne Abiy fi Lammaan ganaa amma wanna jajjaan achirratti inni dubbii agartee gaa jechuun kee haquma kan himu haqa dhaamsa jabaa ta'e namuma argitee wannoo irra qabanii xiitiitti qabanii haya mee sirbi jedhaniin haquma san fuudheeti irra dhoobe akkuma torbaan tokko moo akkana torbaan lama booda isa barbaadeetiin manan natti dhufe boodaan jedheen ani amma abbaa keetii akaakoo keetti illee ta'uu nan danda'a. Ammaas wanni hojjechaa jirru waanuma tokko ani baay'een gammade haqa sirriidha garuu xiqqoo ati ijoolleedha taaktikaanis agartee taaktik fuul ta'uudha qabdaa kana ani kaniin akkanatti rabbi umrii na dheeresse kaniin jira silaa kitfoo kiyyan argamuun jeen amma akka ilmaa akka obboleessaa akka kooliigaa kanatti fuudheetiin hagaan dandayu. Gorsa nin kenneef anuma dhagayaan seehagaa kuni anuma dhagayeetiin fakkaata garuu
akkuma gaaga'amaa ta'eeti agartee wannoon kun kan irra dhaqqabe malee gurbaan jireenya isaatis jiraachuudhaaf nama ijoollee sadii qabaatee jireenya isaatiif abdiidhaan namatti deemaa ture. Namuma agartee okay jedhee qomma banatee okay narkutaa moomaara jedhee miti garuu haalli na sodaachise akkas ture ganaa jarriin qulqullooyne egaa jarri TPLF moomaara jedhaniin kan biyya kana oofaa turan jarri keenya lamaan achi taa'an isaanitti himate ani xiqqoo wannoo na godheeti jarjare dargaggeessaa akkumaan gaafa an dargaggeessaa ture san je'eetiin isa gorsa kannaafiin ture jechuu kooti. Tole Dooktar Ammamee waa'ee weelleen sirbuutiin ati sirbaa turte hedduun isaanii dhaamsa jajjaba qabanii waa'ee hiriyummaa irratti faa hedduu taphataa turte waa'ee jaalala biyyaa Oromiyaa hin gallafalmannee waan jedhu jira. Artiist Hacaaluu Hundeessaa immoo maaltu Oromiyaa maaltu biyya kee gadhiisa waa'ee dachee Oromiyaa miidhagina Oromiyaa waan lafa Oromiyaa keessa jiru waan qilleensa Oromiyaa waan akkanarraa weellee babbareedduu argitee ji'oogiraafii dhaan walitti hidhannaa qabu kana waa'ee barnoota ispoortii waan argitee sirbooti yuunivarsaal ta'an kan argitee dhaamsa yuunivarsaal ta'e qaban sirbaa turte artistoota baranaarraa waan akkana kanan dhageenu. Dhaamsa maal dabarsitamee kana dhaamsu maree artistootaaf dabarsite sanit dabalte. Okay. Maal seete yeroodhaatu murteessa. Amma gaafaan anaa fi jechuun jiran sirbitoota gama dirree dhawaa kanarraa akka Dr. Ali Shabboo artiist Abdii Buuh kan jedhaniitu jira fi jiran ati garii kan sirban waa'ee warra xiiqii isaan qabee afaan ofiitii fi waan qabsoo warri wallisan maaltu ture carraa maarkeetiirra hojii isaanii kan kaayan kan isaanii dhiisi anallee kan hin dhufee Finfinnee keessa akkana wanna jejjechaa ture carraa maarkeetirra sirba keenya kaayutu hin turre jara bira yoggaa geessinu jara markaatoo kana isaantu ispoonsara godhaa ture yoggaa bira geessinu hin laalanii ay gaalinya kaasee migazaan sa'u yeellam naan ja'aniiti faa na deebisan yeroo baay'ee tokko kuni nu jabeessee caala afaan keenyaa fi haala qabsoo achiin akka wannoo goonu teenyeetuma giitaarii tokkoon pintiin goone kaaseeta waraabnee harka harkaan nama birrii 10 sirraa argannu birrii 20 sirraa argannu akkasitti oofaa turre. Amma yeroon akkasiisan hin jiru amma yeroo addaati amma waa'ee afaan keenyaa artistoota keenyaa kan maaltu hammaate amma music as all waliigala kan faranjiitis haa ta'u kan biyya keenyaatis maarree ispoonsaroonni piroodaktii san waan muuziqaa CD irratti yookaan waan akkasitti baasanii gurguruu waan hin dandeenyeef jecha amma wannoon isaa jira miti namninis in gumaacha amma atiis in gumaachi ta'e innis ni gumaacha isinis maali otoo kaasee ta'e yookaan CD otoon arganne qabeenya waan qabuuf jecha birrii 100 birrii 1000 birrii 100 kan nu jira abbootiin qabeenya kanaatu wannoo argitee sirkuleet godhaa jira dhaamsi isaanii garuu rakkoon wannoo garaagarummaan yeroo saniitii fi amma teknooloojiin fideetii facaase wannoo isaa baay'ise namni amma gaasa kan dandeettii qabu hundumaa reediyoo televezyiinaa maaree kanatti bahee of argisiisuu fedhan. Sani achittis dhaamsa ofii waan ergan sana fa'a akka uummata dhaqqabuuf wanna godhan. Yeroon isaa garaagarummaan
amma xinnoo itti ife wannoon afaan oromootiin dhaamsa feetu ergitu in dhaqqaba reediyoo televizhiina siidiidhaan kana kanaan in dhaqqaba nama zamana keenya san hin jiru waa tokko hin jiru miidiyaan hin jiru waa tokko hin jiru kanaaf jecha afaanuma keenya kana hin beekan jarri isaan suuraa jedhan kana nuti sirbineeti waan sensitiivii ta'e faa akka amma maaltu addaan nu baasee sirban gaafate san lakki isaanii mati Oromiyaan biyya keenya diinni isii diina keenya kan jedhu naan jedhan Itoophiyaan biyya keenya jedhii naan jedhanii yookaan sirbi sagal siif hin darbu jedhaniiti akkasitti wannoo na godhan Itoophiyaan biyya keenya amaarree kan jedhu gaafa wannaa isaa suuraa san booda gaa deebifnee Oromiyaan biyya keenya wanna isiiti originally Oromiyaan biyya keenya kan wannoo jedhu ennaa waallee ammaa saansuura ture yeroo keenya keessatti waan hin dubbadhu ammaan jahaatamman akka faranjiitti jahaatamii jaha kaniin dhufe an Finfinnee sana dura jahaatamii sadii irraa jalqabee waan arginutu jira baay'ee ani faan gaafa nu hidhan sana cubbuu nama keenya irratti hojjetan yoon hime namni in ajaa'iba waan nurratti deemaa ture akkuma waan Oromoo ta'aniif jecha so yeroon san cunqursaan cimaa ammallee sanuma garuu san dukkana keessatti kun xiqqoo amma cilaanchilii ifaan waa xiqqoo itti ifa ijoolleen amma chaansii qaban carraan isaanii hedduudha gaariidha sacrifice barbaachisa of wareega barbaachisa wareega jechaan duwwaadhaa muti waan hedduudhaan ekonomikaalis jeesuu danda'an otuma jirtuutti du'aasi godhuu danda'an waan akkasii faadhaatu jira however namni waan itti amane irratti cimee qabee yoo deeme wannan jedhu yaa karatti hin hafuu jechuu kooti. Inuma milkaa'u. In milkaa'aa jechuu kooti akkas. Tole mee ammallee irra deebi'ee artiist Dr. Ali Birraa hangafa artistiiti dhugaa artistoonni hundi fakkii yoo gaafatan si himatanii artistoonni Oromoo weellisuu qofa osoo hin ta'in namootiin artistoonni akka kee akka Hacaaluu hawaasummaa keessatti argitee dhaamsa jajjaba dabarsan hedduutu jira mee waliigala artistoota Oromoo hegeriitiif ka amma booda dhalatanis dhaamsa maalii qabda bifuma waliigalatti yaa ija qalbiitiin waan hojjetan waan jedhan hubachuudha kan hin dhaamu ija qalbii juggaan siin jedhu onneen tun fi sammuun walitti deemanii ijaan gurraan waallee hubachuudha hubachuu jechaan ummanni Oromoo maalitti qabsaa'aa ture hanga har'aa mirga ofiitiif malee mirga ofiirra darbee kan namaa nan fedhan waan jedhe natti hin fakkaatu jaalaltiliis yoo qabde gurbaa sirbu tokko yookaan artistii Oromoo yoo jaalaltii isa qabde waan fedhallee haa ta'u jaalate qulqulloominaan jaalate jireenya isaa gara fuulduraatti oofuudha haga wannoo qabu artistoonni keenya inumaatu huba qaban jedhee hin himu warra huba qabuun agarre ijoolleen amma jirtu ijoollee akkuma goota keenya Haacaaluu faa akkas warra farda lugaama ciniinuu tokko fakkaatan garuu suuta tasgabboonee bakkatti deemnu numa dhaqqabna akkatti dhaqqabnuufu artistoonni Oromoo artistoota dhugaati jedheetiin hima gaa takka jireenyi nama dirqisiisee nama giddisiisee
garaaf jecha waan tokko tokko yoo godhu yoo jiraate garii malee irri guddaan farda cancala nyaatu jedhan sana. Nama maaliif nama haqaaf dhugaaf dhugaan ilma rabbiitiin an jedhe Dr. Gammachuu Magarsaa guyyaa tokko maal jechuu keeti ati akka keetitti ati gaa kiristaana ani islaama akkamittiin akkas jedha lakki kasii matiin an jedhe dhugaan ilma rabbii yoggaa jedhan qaamaan physically akka jedhan sanii motii physically odoon taane dhugaagaa akkamittiin ibsuu danda'e afaan keenyattiin beeku dhugaadha. Dhugaan ilma rabbiiti yoo dhugaa biraa millimeters wanni too fraction of millimeters gamas left side deemte ati infidel naan jedhe infidel nama amantii hin qabne taata. Ennaa dhugaadhaan namni dhugaa qabatee deemu inuma akkuma goota keenya Haacaaluu hin du'a dhugaa but dhugaan san hin du'u because ilma rabbiitii yoggaan naan jiru akkasii naa gale physically odoon taane spiritually waan akkasii karaa sanitti naa ibse malee duraan hoggaanatti himu xinnoo reacting godhee ture. Waan karaa amantii saniin otoo hin taane dhugaan ilma rabbiitii. Artistoonni keenyaas dhugaadhaaf qabsaa'an karaa feeteen waan ergaa isaanii hunda yoo dubbiftee yookaan dhageessee hubatte biyyuma isaa lafa isaa haqa isaatiif kan onnoo godhu tana fuudhaniiti yoggaa waa irra diddiban so gaa inuma affaafaa joona jechaadha. Affaafaa jawuun qaban artistoonni hundinuu mirgaaf induuna haqaaf induuna akkuma goota keenya Haacaaluutti. Dhumarratti wanni ati jettee yoo jiraate wanni hin kaafne waan hin gaafanne. Ati gaa kan hin gaafanne waa tokko kan hin gaafanne hin qabdu hundumaa yoo gaafatte kanuma keessaa nan deemee wannoo dhaamsaa fi ergaan qabuus waanuma na gaafatte keessaaniin achi keessa kakkaayaatumaan deemaa jira. Wanni guddaan kan hin jedhu ammallee goota keenya artiist Haacaaluun nuuf jecha wareegame kuni mamii hin qabu gamanaa gamas hin qabu. Gootni kun waan ittiin wareegame waa'ee cubbuu ummata kanaa ummata Oromiyaa ummata biyya Itoophiyaa baanan kana hundaa'u ilaalee isa quuqee waan inni agartee gadi baasee ibseef lubbuu isaa dhabe. Lubbuu isaatii miti lubbuu keenyaas dhabne jecha in a way karaa biraatiin qaamaan inuma jirra malee wanni nu suukanneessee nu rifachiise waan akkanaa hin jiru. Ammallee Rabbiin warra haadha isaa abbaa isaa obboleewwan isaa hundi obboleeyanii fi abbootii isaati Rabbiin jajjabina nuuf haa kennu kan hin jedhu dubbiin asirratti dhaabbatti. Hedduu galatoomii artiist Dooktar kabajamoo Alii Birraa waabicha Prime Media si godhe kabajuudhaan istuudiyoo keenyatti argamte marii babbareeda bal'aa akkana nu waliin godhuu fi maqaa Prime Media fi tiima keenya hunda waliin galatoomi siin jedha. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaan guyyaa har'aa asirra raawwata kan sagantaa kana isinii qopheesse ana Jawaar Adam turtii gaarii.